بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود توتا في هردف توتا يوتيوب أمزا شيخ جابرون دقي سنو بكم جرتان السلام أنك سنر التهارو وسنين جتشا إن شاء الله تعالى أرلي وان أجائبا قبنيتي واني هندي دواك أبدي واني هندي فرماتك أبدي wanni furmaatan qabne takkittiin atii kaafiraa dirree qiyaamaa dhayxee as deebitee dalagachuu qofa. Addunyaa irratti yoo qaamni kee dulloome akka itti tolchitutu jira. Arraan tana inshaallahu ta'aalaa wanni dura dursoo nuti irraa dubbannu bareedina waliigalaa akkamitti fidachuu dandeenya. Tan lammadaa wanni nuti irraa dubbannu dhiiga ol ka'e akkamitti wal qixxeessinee tolchuu dandeenya. Tan sadaffaa wanni nuti irraa dubbannu inshaallahu ta'aalaa fincaan daddafee karaa sagaraa si fiisisu, daddafee si dhufu, daddafee karaa sagaraa si fiisisu maali dawaan isaa waan jedhu. Tan irraadhumaa wanni nuti irraa dubbannu gaafii obboleeyyan keenya irra hedduu na gaafatan warri gartee gama duubaatiin illee na dubbisaa turtan, footollee na ergaa turtan arkeetiin ture. Gaafii ijaa dhukkuba ijaa. Dhukkubni ijaa laata dhiiroo dhukkuba akkami? Dhukkuba ijaati jechuun ijatee tana gama keessaatti wanni takka si bahaa dhufu, wanni adiin si bahaa dhufu. Tan biraa ammoo ijjiteetun haalaan zuum gootee arkuu dadhabuudha. Inshaallah kanarraa waliigalatti dubbanna daawwattootaa fi hordoftoota kan isin daawwachaa jirtan YouTube Hamzaa Sheekh Jaabiri. Akka viidiyoon tun nama hunda bira geessu, akka viidiyoon tun hunda bira geessuuf maal godhuu qabda? Laayik godhuu qabda. Okay, bareedina akkam goona? Bareedina waa lama qofaatu nu deebisa. Fuulli keenya hoggaanii fi gugurraachomee fi gartee dibbirtiin takka gubbaa jiraattee ifuu dhabee akkamitti ismuus goona jechuun keessan hin oolamu. Habbatu sawdaa ni fidda. ترجم ربي عليه الصلاة والسلام ركوبهن داف دوادة إلا سام دؤاف مليتا جيسا. حبة السوداء في الداء زيت الزيتون في الداء. حبة السوداء خنا بشان قيستك أخيسي أو وفتي بافتي زيت الزيتون يوجه ولتنيت فولا خي دبتي تكشو أدو قيستيس فولا خي خاكم تيغرتا خا اسموز تهي بريدي أرغرتا إن شاء الله تعالى بإذن الله مكري لالي ولما نقروتين يايتشو. اوكي غافي لمدا ديغا اولخي اكامتي غدي بفنا ان شاء الله تعالى رانتنا دكوبتوتا حبة السوداء دان فيانين سني هماجرا ديغا اولخي اكامتي غدي بفنا حبة السوداء ندم فيفنا هو غادم فيفني حبة السوداء دم فيفني يا حبة السوداء ندم فيفنه هو قادم فيفنه بشان إسين اتدام فيفتسان هل كان ندتو كان واجرا يرو مالين دفنا فكاتا بشان إسين اتدام فيفنسان فونه قاما خين يقوتو الان شكوم نوبليين ديني خي خان أول خي اجرو قد دي بي أجتشو. اوكي قافين اتيان تمو فنجان نما جرجرسو في خان نما درارو مالي دوان إسا دواء إساناتو سيفيما زيت حبة السوداء نفدا زيت حبة السوداء وقا في الدي زيت حبة السوداء خنان ميشاد إيراتنا قبا قباني جرا أس قبا شكومت أو بلي سخي قافا خنان شكومت خبايا تكو أويتو إسي بشاني وجه أويفتي لويد نهائيا سدرارو فنتاو جتشو إن شاء الله تعالى. اوكي ركوب إجا مالتو بليس إجا مالتو ميدا دائما تتكان بيا أوروبا خيستي دالتان ركون إساني إرغدان إجا مال رفنه مناتي ديبيني اتقوتو داف غافين الراهفته إن شاء الله تعالى ركوب إجاتي في warra gartee ijji isaanii qaceellotti hin agarre akkas qofa ozoon tahin warra ija isaanii gubbaa wanni adiin dhufteedha.
namoota hedduutu waan tanarraa na gaafatee obboleeyyan inshaallahu ta'aalaa arran isinii deebisa. Dura dursoo obboleeyyan ijaa fi gurri walitti hidhaadha. Ijaa fi gurri ilma namaa walitti hidhaadha. Namni hoggaanii fi qaama dhiqatus tahee bakka oowwituu keessa taa'us tahee gurra isaatii fi ija isaa eeguun dirqama ta'a. Nama garii jira kanuma muka fuudhee akkanatti usee gurra kanattiif dhiibee akkana godhe. Namni wanni gartee waan gurraa godhaniif wanni gurraa tun guurii ja'anii gurra keessa jirti. Guuriin tun yoonii fi fuutee gabbaastee laalte summiidha. Maaliif Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa guurii tana gurra keessa kaa'e? Bineensi akka gurra kana keessa ol seenee ol dabaruu hin dandeenye. Yoonii fi bineensi mee fuudhiititii guurii gurra kee keessaa baasi bineensa xiqqaa tokko gubbaa kaayachuma du'a. Wataadara ajaa'ibaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gurra ilma namaa kana keessa kaa'e. Yoonii fi guurii tana guututtuun firraa guuree firraa fixeette waan tahaatii miti. Tanaaf faranjiin waan jibrii qabaa. Ta guurii tana guututti si keessaa guurtee hin finne siif godhan. Ammallee namni hoggaanii fi hirrii baakee akkuma hirrii baakee itti ergaman Allaha salawaatu Rabbi wasalaamuhu alayhi quba keessan yookaanuu harka keessan meeshaa keessattiin hin fiiginaa jee. Laa ta'lamuuna ayna baatat bakka harka keessan bulte waan hin beeyneef jecha. Tanaaf namni garii ganama subhi hoggaa lafaa kee akkuma lafaa kee itti ijeftu qozoon ta'e lafaa kaatee harka kee dhiqattee tolfattee ijatee achi booda fuula kee dhiqatta. Ammallee yeroo ijji isin nyaatte ganama subhi anniin beeka namaan argaanii fi dhagaytii fi gurraan beeku hunda ganam subhi akkuma lafaa kee ija ifrigetti ijji isaa yaatee dhumuu geesse. Rabbiin gaa wayyeeyse deebisee fi tanaaf ija tana waa hedduutu jira ta isii miidhaa, ta isii balleeysaa, ta isii irra dafee gaaga'ama fidaa. Waa hedduutu jira ammas tanuti hin beeyne tanuma isiif dawaa osoo hin beeyne fayyadamna garuu isiif dawaadha. Waan garii jira tanuti osoo hin beeyne fayyadamnu ta isii miitu. Tana hunda adda beekuun dirqama tahaa jechuudha. Ija tanarra waan akkanaatiin rakkina fida. Maali? Wanni ammoo ija teenya saafitti nuu deebisa. Ija teenya wanni gartee saafitti nuu deebisa zayita habbatu sawdaa. Yeroo hunda hirriiba kee dura osoo hin rafne dura bakkaanan quba kiyyaan kanaan tuqu ni garta asiin dallagta ni shukkumtaan bakka kana gubbaan shukkumta asiinis ni shukkumta jechuudha. As hoggaan siin jee ija gubbaan ni shukkumin as bakka kana gubbaan shukkumta. Ammallee habbatu sawdaa yeroon ati gootutu yeroo hirriiba duraatii beeki. Hirriiba dura godhuu qabda. Arraan tana wanni irraa dubbachuu jiru fawaa'id habbatu sawdaa faayidaa habbatu sawdaan qabdu. Tan lammadaa hirriiba kee dura osoo hin rafne dura habbatu sawdaa bishaan keessatti oowwiftee neeyxee ficaa isiidhaa walitti laayixee garatti dhuyda. Gubbaa fi keeysaanis akka isiin ijatee daftee wallaantutti. Habbatu sawdaan dhukkuba hundaaf dawa illa saam. Du'a takkitti malakul mawtu dhufee lubbuu isa keessaa fuudhu malee. Tanaaf habbatu sawdaa itti fayyadamuu hin dagatina. Akkamitti itti fayyadamtaan jedhee zayita isii fiddee addatee tana bakka ija gubbaa as walakkaa ni shukkumtaan hirriiba kee dura. Tan biraa ammoo wanni hedduu si fayyadu habbatu sawdaa fi zayita isii bishaan distii keessatti neeyxee distii keessatti hoggaa neeyxee hoggaa distiin tun oowwite bukhaara qabdi. Bukhaara hoggaan siin jiru aara tokko distii tana keessaa ol deemu. Aara kana akkanatti ijatee bantee qabdee irra teessa. Yaa subhaanallah.
wanni waan sanirra hedduu faayidaa qaba hin jirtu. ammallee wanni ati jabeessitee nyaachuu qabdu habbatu sawdaa'i fi kaaroot hedduu ijatee siif xaragaa jechuu. Tanaaf obboleeyyan akka isin irraa fayyadamtan akka isin irraa gammaddan abdii guddaan qaba. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Ila liqaa.